utaaloo fayyisuuf jennee qoricha boruun qarsanutti ta'uu hin liqimsinu cidha kophaa nyaatanii wal hiikkaaf nu waaman xiinxala barruu dheeraa waan keessa dabarree fi haala amma keessa jirruu fi haala boruu kan nu eeggatu irratti xiyyeeffate kan Jawaar Muhammad katabe guutuu isaa isiniif hin dhiyeessa barruu dheeraa kana keessatti waan isaa fi hayyoota Oromoo biroo irratti deemaatiin jiru faanoo waliin hojjetan kan jedhu irratti illee deebisaa kenneeti jira Abdul Mubarak Biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira xiinxala dheeraa Jawaar Muhammad irratti kana katabame wal dura dubbaan isiniif dubbisa akkasachuraan eegalee Jawaar cidha kophaa nyaatanii wal hiikuuf nu waaman Abiy Ahmad tibba kana jaala isaa duraanii siyaasa Afwerqii walitti dhaadataa jira lola ololaa geggeeffamaa jiru keessattis Oromoo harkisanii galchuuf tattaafataa jiru mee dubbiin tun akkamiin as geesse falli hoo maali bara 2018 qabsoon qeerroo sirna wayyaanee harka aangoo micciiree fuudhe gaafa Abiy Ahmad taayitaa dhuunfate tarkaanfiilee dura fudhate keessaa hariiroo diinummaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu ture jijjiiruudha tarkaanfii kana qabsaa'ota Oromoo dabalatee nama hundatu deeggare ammoo adeemsa hojiin araaraa kun hordofuu qabu irratti garaagarummaatu ture gameeyyii akka Leencoo Lataa fi Diimaa Nagahoo kan hooggantoota Eertiraa waliin hariiroo yeroo dheeraa qabaniin hangafee dargaggeeyyiin akka Kiyyaa fi Garasuu Tufaa araarri Eertiraa waliin godhamu ariitii qilleensarraatiin osoo hin taane marii sirna qabeessaan geggeeffamee lafa akka qabatu waywaanne hariiroon biyyoota lamaanii sharikummaa hooggantoota lamaanii qofarratti kararra'ee taa'umannaa sadarkaa biyyaati isteettuu isteet akka ta'uu qabu dubbanne waldhibdee Itoophiyaa fi Eertiraaf sababni tokko diinummaa Shaabiyaa fi Wayyaanee waan ta'eef mariin araaraa godhamu jara lamaan kan hirmaachise akka ta'u mootummaan federaalaa garee lamaan keessaa tokkorra goruu irraa shoora walitti dhiheessuu akka taphatu dhaabne dabalataanis dubbiin hulaa galaanaa asab dhimma ijoo dantaa biyyoolessaa waan ta'eef ganamumaan mariin bal'aan irratti godhamee waliigaltee cimaan akka taasifamu yaada dhiyeessine kana hundaaf gurriin turre waan inni yaadadhu keessaa obbo Daawud Ibsaa gaafa Eertiraa irraa galan muuxannoo yeroo dheeraa Eertiraa turanii fi erga jijjiiramni dhufees haasaa hooggantoota biyyattii waliin qabaachaa turan irraa waan hubatan natti himan anis dhimma kana Abiyyiif beeksisuun akka barbaachisu waanin amanee fi beellama qabatee obbo Daawud akka dubbisu gaafadhe Daawud beeku ka'an hin beekne maaltu jira jedhee na harkatti busheesse hariiroo Abiyyii fi siyaas kan saffisaan ho'ite san warri Tigraay akka tumsaan isaaniitti duuluudhaaf ijaarameetti fudhachuudhaan shakkii hamaa keessa galan dubbiin tun bubbultee balaa hamaa akka dhalchuuf deemtu Abiyyittis warra Eertiraattis waywaachaa turre dhageettii dhabnaan gara miidiyaan ummata beeksifne gamni lachuu ergamtoota wayyaanee jechuun guran irratti cufachuu qofa miti diineffatanii olola nutti banan nuti garuu balaa as deemu yaaddofnee malee sababni jara taankii fi baankii osoo qabanuu mo'annessanii fi wanti ergamnuuf hin turre kan sodaanne hin oolle lolli Tigraay dhoohee gaaga'ama lubbuu nama miliyoona tokko olii fi qabeenya doolaara biiliyoona 30 olii Itoophiyaa kasaarse kasaaraa san hunda booda addunyaan dirmattee lolli akka dhaabbatu dhiibbaa yennaa gootu nagaa waaraa fiduuf mariin araaraa humnoota lolarratti hirmaatan 4 federaala Amaara Tigraay fi Eertiraa hirmaachisuu akka qabu waywaanne 4 ta'anii wal waraaranii lamaan qofti araaramuun walitti bu'iinsa haaraaf karaa saaqa jenne Abiyyi garuu Isiyaas Afwerqii fi waraana isaa kan gaafa muddamsuu san lubbuu baraaran salphumatti gatee waliigaltee Pirtooriyaa mallatteesse humnoota Amaaraa kan qilleessa miidiyaatii fi lola lafarraatiin ibiddatti naqee ture san kilaashii gurraacha kumaa fi kitilaan hidhachiise waliin dirratti facaase Tigraay waliin araaramuu labse kanarratti hin dhaabbanne gaafa marii araaraa lammaffaa jara Tigraay waliin Naayiroobitti wal gahan beenaa waliin tumsinee Isiyaas waraannaa jedhee guuza yaammate hogganoonni Tigraay ni didan dubbiin oolte osoo hin bulin gurra jara Eertiraa geesse walitti gaarreeffannaan hammaate jara Amaaraa kan gaafa lolaa guuza yaammate gaafa nagahaa dagate sanis kilaashii itti raabse hiikuuf yennaa socho'u didanii bosonatti nam'anii naannicha wal waraansatti galchan haala kanaan abshaalummaan Abiy Ahmad duumessa wal waraansaa hamaa yeroo ammaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa haguugee jiru kanaaf karaa saaqe tumsa kaabaa amma waraanuuf qophaa'aa jiran jedhee waywaatu kana akka uumamuuf sababa kan ta'e bu'aa tilmaama dogongoraa miscalculation Abiy Ahmad ta'uu jala sararanii himuun barbaachisaadha gaafa wara lolarratti isaaf tumsa moggatti gatee waliigaltee Pirtooriyaa mallatteessu humnoonni Tigraay siyaas irraa aarii guddaa waan qabaniif isaan akka xiyyaa eeboo of dura hiriirsee jaarsa kuffisa jedhee abdatee ture dubbiin akka inni yaade hin taane tooftaan jalqabaa fashaloofnaan itti aansee humnoota Tigraay bakka lamatti qoode murna tokko qabadhee murna didee fi Shaabiyaa walirratti cafaqa jedhee socho'e ammas akka inni yaade hin taane namoota muraasa malee waraanni Tigraay dhaabatii beelleeffii waliin hiriire inumaatu tooftaaleen inni humnoota Tigraay qoqqooduudhaaf doorsisuuf fayyadame jara gara bobaa siyaasitti achi dhiibe
dabalataanis humnoota Amaaraa kan gaafa Tigraayitti duulu dhimma itti bahee gaafa araaramu ganes diinomsuun xiiqiidhaan siyaasitti firoomse. Haala kanaan tooftaan abshaalummaa Abiyyi kan abbaa fedhe gaafa rakkate fayyadamee gaafa rakkoo bahee gatu sun dhawaataan garee hunda madeessite diina waloo murna cufaatu isa goote. Akkuma Abrahaan Linkan jedhe namoota muraasa yeroo hamaa tokkoof sobuu dandeessa ta'a. Garuu ammoo namoota hunda yeroo mara sobuu hin dandeessu. Oolee bulee namuu soba keetti dammaqa jechuudha. Abiyyis kanumatu mudate. Namni kun dhiiga qeerrootiin erga aangotti bahee booda ganamumaan Oromoo ganee humnoota garagaraa waliin tumsa tolfatee nutti garagale. Lakki dura boorootti mari'annee mana keenya qulqulleeffannee tokkummaa cimsannee yoo tumsi alaa barbaachise tarsiimoo tolfannee itti deemna jennaan Oromoon gowwaadha. Siyaasaan shiraa fi abshaalummaa gaafatti. San'annatu itti beeka jedhee siinqee fi bokkuu tarkaanfatee deeme. Warra lakkii karaan kun sirrii miti jedheeni dura dhaabbachuu yaale balleessuudhaa fi Orma guuza waammatee qe'ee Oromootitti ibidda qabe. Har'a ammoo tumsa kaleessa ijaaratee Oromooti duulcheessanii wal dhabnaan saba kaleessa tuffatee akka gowwaatti lakkaa'ee ture sanitti kooluu galuu dhufe. Sabboonummaa kaleessa Oromoo xiqqeessa jedhee busheessaa ture san har'a akka humna ittisaatitti fayyadamuu barbaada. Oromummaan tan gaafa quufaa xireeffatanii gaafa rakkatanitti baqatan hin taatu. Dhaamsi Abiyyiifis ta'ee Isiyyaafis qabnu kana. Isiyyaasiinis kaleessa tumsa qabsoo waggoota dheeraa uummanni Eertiraa fi Oromoo waliin qabaachaa turan irraanfattee qabsaa'ota Oromoo waggoota hedduudhaaf si waliin qabsaa'aa turan dhiiftee Abiyyi kophaa isaa filattee gaafa Abiyyiin qofa akka hoogganaa Itoophiyaatti fudhatte har'a yeroo wal dhabdan Oromummaa itti uffiftee nuuf hin deebiftu jennaan. Isiyyaasis ta'ee warra biraatis Oromummaa afaanii buufadhaa jaala keessan kaleessaa diina keessanarraa Abiyyi Ahmad akkuma dura kophatti fudhattan ammas dhuunfaan irratti fuulleffadhaa jennaan. Abiyyi Ahmadiin kaleessa Oromoo waliin marii diddee warra biraa waliin tumsa tolfachuu filattee har'a gaafa sitti garagalanii muddamtu balaa ofii uumte harkiftee nuttiin hin galtu achumatti ofii danda'ii jennaan. Badiin kaleessaa hanqatee sirni har'as Oromoo kumaatamaan ajjeesaa miliyoonaan balleessaa fi qeerraa buqqisaa jiru dabboon abahii ofirra na tursiisi jechuun tuffiidha. Gabaabumatti ejjennoon keenna kana lola hin barbaannu kan hanga har'aatuu biyya kasaarsee jira. Garee lola barbaadu kamiifuu guuza hin baanu. Dubaa qe'ee keessaa ofirraa buqqisuuf dubaa alaa nun barbaachisu. Nuti ni keenya. Rakkoo diidaanutti dhufuu malu ofirraa faccisiisuufis Abiyyi nu hin fayyadu. Abiyyi sadarkaa amma jiru kanatti Oromoof ba'aa malee bu'aa fiduu hin qabu. Kaapitaala siyaasaa poolitikaal kaapitaal qabaachaa ture san mukaa citatti osoo bu'uu guddaa xiqqatti osoo kijibuu qisaasee fixee idaa kintaalaan baadhatee deemaa jira. Ollaa maraa wal kilaafee diina godhatee jira. Addunyaa maraa dabareedhaan sobee amanamummaa hamma firiixaa fi geessu dhabee jira. Yeroo kanatti Oromoon Abiyyiin cinaa dhaabbachuun xurii isaatiin laaqamanii idaa inni kuufate kana mara ofitti fudhachuun waliin kufuu fiddi. Ammatti hattuu fi saamtuu daree keessaa uummata keenya qorqaa jirtu ofirraa faccisuu irratti fuulleffanna. Mana keenya qulqulleeffannee tokkummaa maatii deeffannee bu'uura cimaa irratti ijaarannee ollaa dhihoo fi fagoo akka dhufaatii isaatti keessummeessuuf qophoofna. Utaalloo yookiin qufaa har'aa irraa dandamachuuf jecha qorsa boru nyaqarsanutti ta'uu hin liqimsinu. Ummatootaa fi biyyoota mara waliin tumsaa tarsiimoo dantaa waloo bu'uura godhate kan nagaa fi misooma dhalootatti dabru mirkaneessuudhaaf dandeessisu ni ijaaranna. Imala karaa dheeraa deemaa waan jirruufi fageessinee uf dura ilaalla. Gufuu har'a nu dhooftuuf jalaa buqqisaa hallayyaa gamaatiif ammumarraa riqicha qopheeffanna. Joowwan akkaataa adeemsa isaa kakalee irraa yoo laalle yeroo dubbiin jajjabaati xiinxalla barruu dheeraa kana fayyadama. Isaan lameen kana waan wal fakkeessutu jira mata jabinaa akkasuma gartee waan tokko sobanii waa harkatti galfachuu diktaatarummaa. Amala isaanii waan wal fakkeessutu jiranii hayyoonni hedduun irraa dubbachaa turan jechuudha. Isiyaas kun ammoo kan lola malee hin jiraatu jirummaan isaatu lolarratti kan inni waggoota dabre kana jiraachaa turellee wayyaanee jechaati jiraataati ture amman tan ammoo gartee mootummaa Oromoo waan jedhutti jiraachuu barbaadammoo waan nama qaanfachiisu. Akkanatti fakkaatutti akka uummataatti nurratti ijaaramta yookiin ammoo akka ummataatitti nutti jiranii ummanni guutuu waliin haadhaa bannu akka jechuu yaadeetti natti fakkaata. As keessatti kaajoo harkaaseetti jira sanis Oromummaa osoo hin taane akkuma gartee kaleessa dhuunfaadhaan waliin saahibdanii fi dhuunfaadhaan gartee wal hammattanitti ammallee dhuunfaadhaan walirraa fitadha akka jiru kaasee jira jechuudha Jawaar as keessatti. Paartiituu Boruna Eegaa hulaan galaanaa malaani moo lolaani moo ololaani Boruna Eegaa jechuudhaan beellamateetti jira. Olola moo lolaani moo malaan arganna hulaa galaanaa akka jedhus qabanneetti isiniif dhufna. Harabdabduu moobaala biraayi hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaan naa tura.